Ani maqaan kiyya warra nan beekneef isa asumaan na habaranii Jaafar Yuusuf jedhama. Sirba qabsoo hojjechuudhaan amma kanaan dura kan inni ittiin beekamu. Fiilmii siriibii dalaguudhaaf yoo xiqqaatee waggaa 2 olitti fudhate. Barreessaa fi daayirektarri fiilmii kanaadha anuma Jaafar Yuusuf. Fiilmiin kun bakki inni itti hojjetame South Africa hanga Indian Oceaniitti deemnee dalanne. Namoonni fiilmii kanarratti hirmaatanii dalaganii yoo xiqqaate nama 50 ol ni ta'u. Fiilmii kanarratti qarshii hedduutu ta'e maallaqa hedduutu ta'e sababni isaas xiyyaara illee fayyadamnee dalanne hanga Indian Ocean irra yeroo deemnee dalannullee eegumsi nuu godhameeti. Sababii sanaatiif maallaqa hedduudha kan itti bahee. Xiyyaaraan illee yeroo daladhu xiyyaarri yeroo motora kaafatu irraa kaaseeti kan inni daqiiqaadhaan kaffalama. Birrii maallaqa hedduutu itti bahee jechuu barbaade. Eebba kanaan dura eebbisee galma aadaa Oromoo Finfinneetti kan inni eebbisee hedduu bareedaa ture. Hedduu nama gammachiisaa. Uummanni Oromoo hedduu irratti argame. Industiriin fiilmii Oromoo waan inni guddachuu hin dandeenyee fi abbootiin qabeenyaa keenyallee itti namannee fiilmiin maal akka ta'e itti namannee ispoonsara gochuudhaaf xiqqoo harki isaanii ni gabaabbata. Akka warra saba biraa miti. Sabni biraa wanni isaan industirii fiilmiitiin caalaniif sababa ispoonsara qabaniif. Sirba wannan osoo hin hojjetin turee fi inshaallah guyyaa biraasiif. Siriibii booda wanni ani fiilmii osoo hin dalagin turee fi akkuma jalqaba sii kaasee fiilmii kana dalaguudhaaf baajata hedduun itti baasee maallaqa hedduun itti baasee sababa kanaatiif liqiin namarrillee narra jira. Hanga ammaa waan itti baasee ruubii iyyuu irraa naaf hin deebine. Ruubii miti nuus inni xiqqoo nurraa hin deebine maallaqa hedduutu itti bahee akkuma jalqaba dubbadde. Kanatti aansee wanni ani hojjechuu fedhu industiriima fiilmii kana keessan turuu fedha. Akkasumas mana dhaabee jiraachuu fedha jechuu kan ture haa ta'u. Industirii fiilmii Oromoo keessatti eenyu dinqisiifata akka jedhu kun kan industirii fiilmii Oromoo keessatti namni ani addatti baasee dinqisiifatu jiru. Artistoonni Oromoodhaan kaka'umsa isaaniitiin, baajata isaaniitiin, humna isaaniitiin, barnoota isaanii isaan keessatti uumame fedhii isaaniitiin waan dalaganiif hunda isaaniiyyuu ni ajaa'ibsiifadha. Hundi isaaniiyyuu naaf nama jabaadha. Eenyutu fakkeenya sii ta'e kan jedhudha. Namni anaaf fakkeenya naa ta'e artistoonni hundiyyuu anaaf fakkeenya warra naaf ta'edha. Hunda jiraayyuu ni hordofa waan isaan dalagan. Waan walaloo Facebook irratti barreeffamee gadhiifamu hundayyuu ni dubbisa ka fiilmii qofa miti. Irra guddaa garuu wanni anaaf fakkeenya naaf ta'e gabrummaadha. Roorroo
hacuucaatu akka nuti bilchaannee waa dalannu godhe. Akka kiyyaatti jechaadha akka bilchaatti waa dalaguun godhe gabrummaa roorroo hacuucaadha. Dhumarra sirbii jechuun. Dhumarratti sirbii jechuun waan osoo ijaan argitu qabuu hin dandeenye tokko jechuudha. Fakkeenyaaf sirbii jechuun yeroo lafa gammoojjii keessatti yeroo deemtu asfaaltii irratti ni mul'ata wanni calaqqisii bishaan fakkaatu akka bishaan guddaa wayii nama fakkaata. Wanni akkasii sun baay'inaan kan argamu diid galgaloo kana keessatti kan argamu bishaan fakkaatee mul'ata. Diid galgaloo jechuun daangaa Keeniyaa keessa wanni sun bishaan fakkaata yeroo ati itti deemtu si jalaa deema ni argita garuu bira geessee fudhachuu hin dandeessu. Sirbii jechuun waan akkasiiti. Gabaabumatti waan osoo argitu bira geessee fudhachuun sitti ulfaatu tokko jechuudha. Galatoomaa. Abdi? Akkan hedduus jaaladhu beekamti? Andaara galaana xaaliyaaniitti dhiyaanne dooniin galaanaan liqimfata. Sooressa adeeraa kee fagee humna nama laata? ሮጣለሁ ብሎ አመልጣለሁ ብሎ የመኮረውን ደግሞ መግደል አለባቸው። Ani warqeen kun morma kiyyarra taa'eef gammachuun argadhu hin jiru. Garuu harmeen kee fayyitee yommuu argu gammachuun koo daangaa hin qabu. Kanaafuu qabi. Tu taa'i mona ilaali. Arraba kiyyarraa rifeensa buqqisi. Yoo ati kufaatii hin taane hin kufin. Asuman tura invested ani na buqqisnaan ani ijoollee koo faana baadiyyaa gale. Ani fatiyyoo millee haga qubeellaa walii goonutti siree takkara waliin buluu hin dandeenye. Jaalalli! Asirra gahi! Sirba Sayidaa! Siqalu! Abdi! Ani bara hedduun si jaaladha maal jechuu keessa? Jiruu kan koo balleessitee ofii keetii jiraatu. Dia kini cerita ibu kelin deketin aku. Tidak loh, Pak. Malu sih kok ya Wak, malu buku deres.